Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin ani Ibsaa Gadaati. Dura dursuun hangafoota oduu. Paartileen mormitoota naannoo Affaar komii dhiyeessuun isaanii beekameera. Itoophiyaa keessatti qaala'insi midhaan nyaataa dabalaa deemuun himameera. Baay'een talaalli vaayirasii kooronaaf baasan akka yaadametti hin deemne jechuun ibsaneeru. Furmaanni siyaasaa akka argamuuf of qusanneerra jechuun hoogganaan humnoota Tigraay dubbateera. Weerarri vaayirasii kooroonaa Afrikaa keessatti dabalaa deemuun himameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan. Daa'imman Suudaan kibbaa miliyoona 4.5 deeggarsa namoomaa akka barbaada United Nation gabaaseera. Ejensiin dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma daa'imman irratti hojjetu UNICEF akka ibsetti daa'imman Suudaan kibbaa miliyoona 4.5 deeggarsa namoomaa saffisaa barbaadu. Ejensichi akka ibsetti rakkooleen namoomaaf koomsi wal waraansa biyyattii keessa turee fi akkasumallee dhiibbaa jijjiirama qilleensaa baramaan wal qabatu dhiibbaa gogiinsaa fi lolaatti jedhameera. Biyyattii keessatti hammi daa'imman du'anii fi soorata gahaa dhabanii akkuma kanaan duraa ture guddaa ta'etti fufeera. Kana qofa miti ijoolleen miliyoona 2.8 mana barnootaa dhabuun barachuu carraa dhabaniiru. UNICEF akka jedhetti biyyattiin birmadummaa argachuun ijoollee biyyattiif jalqabbii haaraa ta'a abdii jedhu laafeera jechuun ibsa baase keessatti. Suudaan kibbaa ganna 14ffaa itti hundoofte jimaata dhuftu kabajuuf jirti. Biyyattii waliigaltee nageenya wal waraansa biyyattii keessa ture goolabamee adeemsa hojiirra oolchuurra jiraachuun ibsameera. Guutummaa Afrikaa keessatti ariitiin babal'ataa kan jiru faca'insi vaayirasii COVID-19 ittisuuf tarkaanfiin tamtamaa fudhatamuu akka qabu jarmiyaan fayyaa addunyaa gaafatee jira. Sababa vaayirasii kooroonaa isaa bifa jijjiirateen kan ka'e faca'insi isaa hammaachuu ibsamee jira. Gabaasaaleen dhiyeenya ba'an akka jedhanitti weerarri vaayirasii kooroonaa Afrikaa keessaa torbaan darban ja'affaa keessatti torbaaniin harka 25 dabalaa kan jiru yoo ta'u, kunis lakkoofsa namoota Afrikaa keessatti COVID-19 qabamanii miliyoona 5.4 kan geessise yoo ta'u, kanneen lubbuu ofii dhaban immoo miliyoona 100 fi miliyoona 41 ga'ee jira. Jarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti Afrikaaf daayireektara kan ta'an Maatashii Mo'eet vaayirasiin bifa jijjiirataan gosti sadeen faca'insa vaayirasichaa kan Afrikaa keessaa sadarkaa haaraatti ol butan jechuun akeekkachiisaniiru. Hoogganaan humnoota Tigraay furmaanni siyaasaa akka argamuuf of qusannee jirra jechuun beeksiseera. Guyyaa kaleessaa ajajaa waraanaa garee riphee loltoota Tigraay mootummaan Itoophiyaa waliigaltee lola dhaabiinsaa akka tolfamu gaafachuudhaan walitti bu'iinsa naannoo gama kaabaa fi furmaata siyaasaa akka argamuuf jecha of qusanneerra jechuun mootummaan waraansa sana injifachuu hin danda'u jedhaniiru. Waraanni mootummaa Maqalee keessa erga ba'ee torbaan tokko booda Rooyitersiif ibsa kan kennan Tsaadiqaan Gabrasinaay injifatamuu humnoota biyya booda amma waliigaltee lola dhaabiinsaa tolfamu jechaa jirra jedhaniiru. Rakkoo jiru maraaf furmaata siyaasaa argachuuf jecha of qusannee jirra. Hawaasni addunyaa haala kana yoo hubate nan fedha jechuun ibsaniiru. Bakka hin beekamne irraa bilbila saatalaayitiin akka dubbatanitti filmaata kan biroo hin jiru taanaan filmaanni ani tarkaanfii waraanaan furmaata fiduu yaaluudha jedhaniiru. Dubbi himaa muummicha ministeera Abiy Ahmedii fi hoogganaan gurmuu dhimma Tigraay yaada kanaaf battalatti deebii hin kennine. Mootummaan Abiy erga jalqaba baatii sadaasa qabee paartiin ennaa sana biyya bulchaa ture TPLF mandhee waraana gama kibbaa haleelee ittiin jedheen adda bilisa baasa uummata Tigraay waliin lolaa tureera. TPLF mannaa sana hin haale. Sanaan booda siviilonni kumaan lakkaa'amanii fi qabsaa'onni lakkoofsi isaanii hin beekamne du'aniiru. Lolli sunis hariiroo gama lameenii baatileef gadi adeemaa erga deemee booda itti fufe. TPLF mootummaan dhalattoota Tigraay irratti loogii oofuudhaan aangoo fi waalteessuuf yaalii gochaa jira. Mootummaan akka jedhetti immoo kan ani tarkaanfii fudhataa jiru garee yakkamtoota TPLF irratti jechuun ibsee jira. Sirni awwaalcha nama Maazar Tereezaa Afrikaa jedhamuun beekamanii fi Itoophiyaa keessatti ijoollee haadha fi abbaa dhaban 1000tti lakkaa'aman gargaaraa turan.
Adde Abbabach Gobanaa kaleessa magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatedraalii Sillaaseetti raawwatamee jira. Sirna awwaalchaa kanarratti ijoolleen isaan guddisan maatii fi firoonni qondaaltonni mootummaa sadarkaa olaanoo fi jiraattonni magaalaa Finfinnee kan argaman yoo ta'u, itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee hojiilee gargaarsa Abbabach Gobanaa hojjechaa turan akka itti fufuu taasisuuf bulchiinsa isaan deeggarsa barbaachisu hunda akka godhan dubbataniiru. Sirni awwaalchaa Adde Abbabach akka aadaatti fardaan kan dabalame ture. Itoophiyaa keessatti qaala'insi midhaan nyaataa dabalaa deemuun himameera. Gatiin midhaan nyaataa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru dabalaa deemuudhaan qaala'insa jireenya biyyattii yeroo kamuu caala dhibba keessaa harka 23.7 akka ga'u taasisuun isaa gabaafameera. Rakkina kana xiqqeessuudhaaf mootummaa warreen midhaan biyya alaatti galchan akka sharafa alaa karaa baankiitiin argamuuf hin rakkanneef seera Firankoo Vaalitii ji'a turu baasus tarkaanfichi rakkina qaala'insa jireenyaa akka hiikuu hin dandeenye ogeessi dinagdee himaniiru. Rakkinichi kan uumame oomishni biyya keessaa guddachuu dhabu, lakkoofsi namaa garmalee dabalaa deemuu, nyaata biyya alaatii bitanii galchuudhaaf rakkinni sharafa alaa jiraachuu, akkasumas biyyattii keessa bakka adda addaatti walitti bu'iinsi jiru namuu akka tasgabbaa'ee oomishuu hin dandeenye gargaarsa barbaada waan ta'eef akka ta'eef himaniiru. Rakkina COVID-19 fi haalli jijjiirama qilleensa addunyaa mudachaa jirus gumaata mataa isaa akka qabaatu himameera. Rakkina kana hiikuudhaafis oomishni qotiinsaa akka dabalu gochuun waan qotiinsaaf gargaaran kan akka sanyii filatamaa xaahoo gahaa ta'e dhiyeessuuf namoota qe'ee isaan irraa buqqaan deebisanii dhaabuu irratti akka hojjetan qaban ogeessi dinagdee himuu isaanii gabaasni kun ibsee jira. Paartileen mormitoota naannoo Affaar komii dhiyeessaniiru. Filannoo Itoophiyaa samarsaa ja'affaa irratti kan hirmaatan paartileen naannoo Affaar adeemsaa fi bu'aa filannichaa irratti komii qaban dhiyeessaniiru. Paartiin Adda Bilisa Baasaa Affaar, Adda Tokkummaa Warraaqsa Dimokiraatawaa Affaar, Paartii Saba Affaar, Paartii Haqaa fi Dimokiraatawaa Saba Affaar akkasumas sochiin dimokiraatawaa sablammii argobbaa ta'uudhaan ibsa Finfinnee keessatti gaazexeessitootaaf kennaniin komii isaanii ibsaniiru. Miseensi mana maree paartilee kan obbo Muusaa Adam akka himanitti filannoo keessaa kan galmee utuu qophaa'insi gahaan hin jiraatinii fi utuu qaawwan adda addaa jiru ta'uu isaa himanne yommuu galmee filattoota kaardiin gahaan filattootaaf akka hin kennamneef dabaaltonni paartii biyyaa bulchaa jiran ofii isaanii kaardii qabatanii guyyaa filannoo akka manaaf hiraa turan dubbataniiru. Guyyaa filannoo namoonni hedduun alaa tokko callaa deddeebi'anii sagalee kennaa akka turanii fi taajjabdoonni paartii mormitootaas akka hin hirmaatin obbo Muusaan himaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannicha ilaalchisee ibsa gidduu kana kenneen buufata filannoo 46 keessa 30 irratti komiin iyyannoo dhiyaachuu isaa ibsee komiin paartilee Affaaris isaa akka qoratamu dubbachuu isaanii gabaasni himee jira. Lammiilee Yuunaayitid Isteet akka talaallifarra dhibee COVID-19 fudhachuu itti fufan pirezidaantiin biyyattii Joo Baayiden lammiilee biyya isaanii hubachiisaniiru. Karoorri talaallii qaqqabsiisuu mootummaan Joo Baayiden hamma adoolessa 4 irratti ga'uuf qopheesse akka yaadametti deemuu hin dandeenye. Bulchiinsi Baayiden amma adoolessa 4tti harka dhibba keessaa harki 70 akka guutumatti talaallii argachuu qabu. Yaadni dhaaban ittisaa fi to'annoo dhukkuba biyyatti akka jedhetti lammiileen biyyattii keessaa harki 76 talaallii marsaa duraa yommuu fudhatan kan marsaa lammaffaa fudhatan harka 47 qofa. Irra aanummaan dhibee koronaa irratti argame kan dinqisiifatan Joo Baayiden balaa lubbuu Ameerikaanotaa 600 galaafatee kan irraa qabsoon godhamu ammayyuu galma hin geenye ibsaniiru. Vaayirasii of jijjiiree akka haaraatti mul'achaa jiru irraa of eeggachuudhaaf namni hunduu haala talaallii argachuu danda'u irratti akka hojjetan Baayiden ibsaniiru. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media oduun saatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hanga ammaatti turedha. Sagantaa Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.